Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arallee aappii tokko isinii qabadheen dhufeen jira. Aappii Zeyni isinitti agarsiisa. Warri beektanii beektanii, warri hin beekne silaafuu hin barattanii, warra hin qabne warra hin beekne sheerii gochuu hin dandeettanii. Warri moobaayilii hin qabne Zeyniitti haa fayyadamu. Zeyniin bilashee jira. Kunoo isinii agarsiisa. Pilaastoora keessa deemtanii buufattanii. Pilaastoora keessa deemtanii buufatan amma kun dalagaa irraa dhufa. Pilaastoora keessa deemtanii maal jettanii buuftan beektanii? Pilaastoor ishee as dhuftanii pilaastoora keessa deemtaniitiin akkatti irratti dhuftanii gadi buuftan. Isa kan beektan isa akkana keessa hojjetanii isa diimaa akkana kan. Isa diimaa kana buutan kun gartanii isa diimaa kana buutanii isa kana gabbuuta. Ani dura waan buufadhee jiruuf kalas amma as keessa seentan kun bakka kana seentanii nagartanii yookaan bakka kana seentan. Tametti mare kana keessa seentanii asentanii tokko lammaffaa kanarra keettan. Erga lammaffaa keettanii ka sadaffaa kanarra seentan gara gadii kanatti ina kun bakka tametti maraa jiru kanarra seentanii san booda hedduu kana dhootanii Zeyni firii jedhu galchitan. As keessa soqattanii Zeyni firii ka jedhu galchitanii ashee Zeyni firii kanarra keettan. San booda garaacha kana dhootalla. Hedduu kana keessa dhootanii amma hedduu kana keessa dhootna kana wallalla obsitan xiqqoon obsitanii connected jee jira. Hin obsitan xiqqoo daqiiqaa muraasaaf ni obsitanii daqiiqaa muraasaaf ni obsitanii amma dalagaa jira. Yani ol ba'u wanna diimaa kana facaasa amma dalagaa jira jechuudha. Dalagaa jira xiqqoo ni tura beektanii waan san dafee waliin darbu ni tura. Kanattuu dalagee jira inni connected jedhee jira. Obsaan akkasi eeggattanii yeroo muraasa xiqqoo ni tura. San booda ni dhufa. Marra mataa irratti gad dhooftanii Zeyni akkasitti dalagaa baga gammaddanii isinii jira. Asumaan amma yuutuubii keessa deemna dalagaa jira. Yuutuubii kiyya keessa deemna akkaataa sabiskiraayibii gootanii ittiin na gargaartan waan jadiida argee waan jadiida beekurraa waan barumsarraa wal barsiifna. Amma dalagaa jira yuutuubii yaa'u dalagaa jira. Yuutuubii keessa ni dhufna muhee saba irra gad dhooftanii muhee saba sabiskiraayibisii seentanii akka sabiskiraayibii naaf gootan kabajaan isin gaafadha ilmaan Oromoo. As keessa seentanii muhee sabaa kan yeroo ta'an amma asin naa godhuu hin danda'u. As dhooftanii yeroo mallattoon sadii ol baate awwala jiru san irra dhooftanii galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu jechuu barbaada. Akkasii amma dalagee jira. Baga gammaddan. Kuno akkatti dalaga kuno laala. Kash godhee ofirraa akka dalagaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.